Akkas jedhamaa jira guddicha. Daanii maal beektaa daanii showwaan nuni barbaanne amma mucaan kun already du'ee mitiire erga du'ee reeffisaa firiijii keessa tutturuun qabuuni. Ho'aasaa haati haa ilaallattee dhungattee biyyootti haa dabalanuuni. Usuu firiijii keessa hin galiin jechuudha. Dafee gara maatiitti akka galu. Oromoon keenya immoo hoyyii sa'aatii 2-3 booda baqqaan sacci jetti sii galee. Kan du'e miti deebi'uu hin danda'u mucaan kun daa'ima sii galee. Daa'ima haati nagaan naa galee ilmoo koo jettee dhungattee gaggeeffattee manaa baastee jechuudha. Osoo ji'a tokkoon guutiin, osoo nyaatee laddaa hin kaafatiin, osoo hojjetee ofiisaa of hin jijjiiriin, ilmoo jechuun eegan beekta. Ilmoo jechuun maatiin keenya hagam akka nu jaallatan, hagam akka nu kunuunsan hin beekna. Haa ta'u hiree taatee du'ee miti. Feetu mucaan kun dhuguma akka jedhametti haa du'u. Tarii immoo Paakistaanonni yeroo baay'ee ijoollee keenya mataa dhootee ajjeesti. Wangaaliin ijoollee keenyan ajjeestiin oofti. Kanaaf Rabbiin dhugaasaa haa baasuu fi mucaan kun akka du'etti qaxxitaa akka biyya nuu galu reeffichi sun utuu firiijii keessan tutturiin kanuma barbaadiyaan jechuudha. Tole Masii, mucaan kun dhukkubsatee du'e moo balaa tasaati moo du'uma isaa dhageessanii moo hospitaala jira moo mee isa kana saddanaa baasimee natti? Laa bilookeetti irratti kufeedhaan. Kan egaa isintu qulqulleeffata information yoo ta'u fudhattee gaariidha Daanii. Kan dhaga'ame bilookeetti irratti kufee oduu jedhu dhaga'amaa jira. Hospitaalli immoo wayiin foraansikiin ilaalama waan ta'eef imbaasii irraa otoo qulqulleeffattanii gaariidha. Okay. Kaleessa moo har'a Masii? Kan du'e har'a. Kan du'e har'adha? Bilbila nama isa achi jiru lubbuun keessa ture hin jenne kaleessa. Kaleessa ture kan irratti kufe kaleessa ture. Ilaali osoo kana yaala gahaa argatee daddafee yeroo ijoolleen keenya miidhamtu daddafee namni isaan dhaqqabee yaalchisu jiraate ni fayyuba. Keenya Oromoon Komishinii biyyoon isin wallaahi isin mafaana Oromummaa himachuu jibbee jiran. Komishinii jettuun ijoollee beelessituun ofii kan kee qorqorroo koollee makiinaa qorqor gochaa deemta jechuudha. Rabbiin akkuma ati haadha hiyyeessaa boosistanii jechuudha. Yoo samiirra jiraate ginnin tura malee rabbi waan jiru natti fakkaata. Yeroo gargari rabbi akka jiru anuunan amanaa. Gin yeroon aaru rabbiin jiru warra hattoota warra dhiiga nama akkas bakkeetti jiksee kanaan du'e sanaan du'e namni gaafatu tokko dhibee bara. Mucaan kun bilookeetti irratti kufee du'ee fi dhugumaan dhukkubsatee du'ee fi dhugumaan nama rukkutee du'ee namni adda baasullee jiru jechuudha. Wal bebbeeknaa bara. Baay'ee dubbachuun danda'u miira keessa jiranillee mataanillee addaan na hiramuu jirti. Waan du'ee waan ta'e reeffi qofti biyya nuuf haa galu. Yaa amma gara firmaataatti haa deemnuti. So eenyuun haasofsiisna amma achi naannoo sana kan jiru namni xinnoo ishii information wayii naa kennu yoo jiraate bilbilee fi bilbila nama achi jiru sheerii naa godhiiti. Nama iddoo reeffaa jiru bilbila isaanii xinnoo sheerii naa godhi nama bilbila nama tokko waan jiru isaa wajjin haasa'eeni sitti deebi'a jechuudha. Bilbila bireen qabdu Daanii. Bilbila bireen qabdu. Biree kam? Biree hin qabu anoo bannaati. Stina erge keessaan na ergeeti bilbilee gaafadhe sitti deebi'a. Masiin siif haa ergitu biree jechuun yaal beektuun jaan beekamaa. Bireeksidha? Bireeks habashaamu? Daanii bireen achi jiraan nama. Biree baaltinnaa isaan bakka reeffaa jiru biree baaltinnaa jechuudha. Okay, bilbila isaan qabu malee nan beekatu malee mee namoota tokko naaf haa ergitu. So mucaan akka kana taanaan hospitaala sin galle jechuudha. Reenfi mucaa hospitaala sin galle. Daanisha amma ijoolleenii fi dallaalichi wal qabatanii gadaa reestooraantii jiru jedhan. Bakka reeffa biyyeen isaan garaa guuttachuu deemtani kaabar. Malee reeffa nu huccuun deemne eessaan dubbanna. Waa dubbachuu hin dandeenyu. Maal hojjetu gadaa reestooraantii? Akkasin jedhin masii gaafa dhaga'u mari'achaa jiranii. Mari'achaa jiranii. Akkasin jedhin mari'achaa jiranii maallaqa walitti qabsiisuuf ta'uu danda'a.
haala mijeessuuf ta'uu danda'a, maallaqa walitti qabuus ta'uu danda'a waan isaan beeknu garuu mari'achaa jiruudha kanaaf dhaqanii mariidhaaf. Bilbila isaanii ergi masii namoota tokko wajjin haasa'a kana caala gara furmaataatti deemna. Amma reenfa qofaas immoo otoo hin taane riizinii waan tokko baramuu qaba. Callisamee amma biyya kana ittiin bahuu hin danda'u waan ta'eef wanti riyaalitiin tokko irra gahamuu qaba. So sanallee nama tokko wajjin haasa'uun nu barbaachisa. Nama naannoo sana jiru, nama yeroo mucaan kun baddalamu jiru wajjin haasofne clear የሆነ ኢንፎርሜሽን arganne sana booda gara itti aanutti deemuu nu wayya. Faamilii mucaa wazzala jiraattan mee lakkoofsa lama barreessaa nu. Faamilii mucaa jechuudha wazzala jiraattan. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu maasii dhaan. Hirkoo akkam jirta? Fayyaa keetii? Jirtu akkam nagaadha? Nagaa keetii? Nagaa kooti anillee dhimma kana baay'ee ammuman dhagaadha. Waan kun biyya kana keessatti waan Dubaay kana yaa'u namni tokko nama miidhee akkas godhee nama biraatu akkas godhe minamina wanni jedhamu kun baay'ee amanamaa miti. Maaliif biyya kana biyya seeraati. Lammaffaa namni tokko yeroo achitti miidhamu irraa jalqabee kaameraa jira. Kaameraanis yoo hin jirre poolisiin qorannoo seeraa gaggeessuu danda'a. Yaa'u namni dhuunfaa nama miidhuu hin danda'u. Isa kanallee baay'ee miti. Garuu carraa ta'ee mucaan kun eega miidhamee hospitaala eega galee illee hin qoratamaa yaa'u. Namni dhuunfaan tokko lafuma ka'ee akkas godha wanni jedhu hin jiru. Maaliif dirqama wanni seeraan wal qabateen ulfaata. Haa ta'u akkasumatti hordoffii nama ofiitiif dhiiga nama ofii hordoffii gochuun homaa rakkoo hin qabu. Hordoffiis gochuun bareedaadha. Malee amma daaniin yookiin namni dhuunfaa tokko itti gaafatamummaa fudhee akkas godha wanni jedhu hin jiru. Itti gaafatamummaa illee kan fudhatu jiraate nama isatti taanu nama obboleessa yookiin fira hamma reefi biyya galutti iyyuu itti gaafatamummaa fudhachuu nama danda'u. Nama akkasiittu itti dhiyaachuu danda'a. Karaa seeraallee namni haasa'uu danda'u nama akkasiitti. Isarraa kanaaf embaasiin biyya kanaas namni tokko gaafatu riippoortii isaan ga'a. Riippoortii isaan fudhatanii isaanis faala tokko waa tokko hin dubbatu. Waan laalu isaanis hin dhiisan akkasumatti. Kaleessa moo dheengadda na fakkaata embaasiin Itoophiyaa kan Dubaay qoonsilaan Dubaay akkuma jirutti as ajiman raashidiyaa hospitaala keessa oolan. Isaa osoo hin taane lammii Itoophiyaa warra dhukkubsatan warra miidhaman maal akka jiran kana to'achaa laalaa oolan yoo argitanii argatan wannaa isaanii jala peejii isaanii jala jira jecha kanarraa kana fe amma kan isa kana ijoolleen as jiru gadaa reestooraantii wal gaaniiru dhimuma kana mari'achaa jiru na fakkaate anis ammuman dhagaye. Isa kana fala namni dhuunfaallee wanni godhu hin jiru. Wanni godhamu yoo jiraate boo'uuf maal gochuu caala yoo kan wanni ittiin birrii barbaachisu taate biyya galuuf reeffa kana ittiin wanni ittiin fe'anii nu barbaachisa yoo taate waan kana irratti otoo xiyyeeffanne yeroo sanatti nun hundinuu ga'ee kenna boleessa kenna eegatee dhiiga kenna eegatee waan kana mucaan kun har'a biyyaa dhufee maatiin sunis dadhabaa ta'uu danda'a. Achi namni yeroo dhufu qabeenya isaa dhangalaasee lammaffaa kan namarraa fuudhee dhufa. Inni ulfaata. Hirkoo yakka ati jette kana sirriidha. Namni dhuunfaan homaa gochuu hin danda'u. Hunduu heeraaf seera qaba. Gidduutti bilbila na ergite masii bilbila naan ergine yoo na ergite baheen bilbilee deebi'a. Maal jechaa jirra beektaa nuti amma akkuma tamma jette kana. Wanti ta'e ta'eera already lubbuun isaa darbeera lubbuun isaa maaru maatii isaaf jajjabina haa kennu. Namni akkanatti fakkaatutti mucaa nama du'e jedhamu kuni akkan haasaa masiirraa hubadhetti mucaa reefu gara biyya kanaa gara biyya Dubaay kanaa dhufudha. I think financially bukkee bira dhaabbannee mucaa kana reefa mucaa kanaa gara maatii isaatti geggeessuu danda'uutu nutti jiraata jedhee yaada. Hin beektaa gaa namni biyya kanaa hoyi haasaadhuma gaafuma qabate gaafuma dubbatu jira malee gochaa irratti namni gadi bu'ee wanta reyaalitii waan qabatamaa tokko godhu hin jiru baay'umaan quban lakkaa'ama. So kanaaf waan gochuu qabnu tokkotti deebinee dhugaa yeroodhaan otoo yeroon fudhatiin guyyaa 2-3 nama hunduu namni 300 fooyyee asirra jiru kuni nama hundatu waan kanarratti hirmaata otoo hin taane inni kaan callisee mataa'ee dhaggeeffataa inni kaan immoo gaafa rakkinaa gaafa kana kontribiit godhaa gaafa jette namni as garagalee si dhaggeeffatu hin jiru.
waan kana otoo hin irraanfatamiin otoo yeroon hin darbiini dafnee gara furmaataatti akka deemnuuf jechuufi malee namni halaafinnatii namni responsibilitii fudhatu hin jiru. Silas ikkoo impossible na waan tokko waan hin beekne tokko irratti responsibilitii fudhachuu hin dandeessu. Akka seeraatti qaamni olaanaan responsibilitii lammummaa biyya isaa fudhachuu danda'u imbaasiidha. Imbaasiitti aanee immoo qaama yookiin fira namummaa nama miidhame sanaati. Sanatti aansee immoo nama fiqaadhaan fedhiidhaan nan gargaaraa biraan dhaabbadha jedhudha. Inni sun baay'een hin jiraatu waan ta'eef nuti amma gara furmaataatti deemnee namoota just marii isaan achitti mari'ataa jiran amma gara reestoorantii jiru jedhamaa jira. Isaan wajjin yaada soo ta'e kenninee qarshii soo ta'e walitti qabnee isaan bukkee dhaabbannee isaan gargaarree dafnee gara furmaataatti akka deemnu jechuufi malee yeroo tokko maal beektaa namni haasa'aa ooluurraa dhibba tokko haasa'aa ooluurraa waan tokkitti dhagaa tokkitti darbatanii furmaata amma danda'an tokko waan tokko gochuutu irra furmaata beektaa. Kanaafidha lubbuu isaa haa maaru. Kana biraan maaligaa maali namni akkuma sila masiin jechaa turte Oromoon yeroo kana dubbii waan tokko walirratti ilaalaa waan tokko walirratti intini jechaa dhufeera. Dur wal bukkee dhaabbannaa wal bira dhaabbannaa wal gargaarraa sappoortii wal goonaa ayizoo waliin jennaa. Amma yeroo kana garuu suni dagatameera. Namni selfishii ta'aa dhufeera. Sababa isaa gaan beeknu maalis haa ta'u sana meekamiifum waa'ee mucaa kanaa